qeerroodha. Hawaasni Oromoo, uummanni Oromoodha. Diaaspooraan Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa kaabaa kibbatti kallattii afraninuu tokkummaadhaan ka'ee sababa maaster pilaanii mormuudhaan qotee bultoonni Shawaa godina addaa naannoo Finfinnee irra jiran buqqa'uu, dhiibamuu, reebamuu, qe'eef qabeenya isaaniirraa seenaan isaanii baduu duguggaa sanyii irratti raawwatu hin qabu jechuudhaan uummanni Oromoodha tokkummaadhaan bakka takka ka'e. Qabsoo kana keessatti ammootinuu aarsaawwan gurguddoo kanan jedhamne dhaloonni ammaa jenereeshiniin qeerroodha kaffalee jira. Haadha hiyyeessaa ilmaan isii meeqa lubbuudhaan dhabde. Silaa kaarra isii xooru, silaa kaarra jireenya isii jiru jechuudha. Hawwalii ilmaan irraa wareegaman, irraa ajjeefaman, irraa sinaayifariidhaan sammuu isaanii keessa dhaamanii ajjeefaman Harargee keessatti, Baalee keessatti, Arsii keessatti, Wallagga keessatti, Shawaa keessatti, Walloo keessatti bakka hundatti Oromoof Oromiyaa kutaa kudha takka Wallagga Boorana Gujii dabalatee Ilubbaa Borjimma dabalatee jechuudha. Har'a isaan kanaaf hawwalii kanaaf maatii kanaaf akka sadarkaa silaa mootummaatti mootummaan uummata kanaaf xiqqaatoo guddattuu beenyaa kaffaluufii qaba ture. Ilmaan hiyyeessa aarsaa lubbuu isaanii kaffalanii jijjiirama fidan kana maatii kana silaa mootummaan irra teekkeer godhee xiqqaatoo guddattuu isaan jajjabeessuu maatii kana gartee akka isaan gartee ilmaan sanii sabbaranii xiqqaatoo guddattuu jireenya isaanii oofataniif silaa mootummaan kallattii kaahee gargaarsa godhuu qaba ture. Akka silaa uummanni Oromoo wareegamaa fi aarsaa guddaa kaffaletti. Har'a ammoo kaleessa wayyaanee mormaa turre. Har'a ammoo maafiyoonni 120 jedhaman kun sadarkaa mootummaatti caaseffamanii jaaramanii sadarkaa raayyaa ittisa biyyatti sadarkaa poolisii federaalaa poolisii naannoo Oromiyaatti sadarkaa gartee warra diaaspoora biyya alaatti kalee kanatti bakka hundatti bifa adda ta'een mootummaa to'annoo mootummaatii ala bahanii mootummaa yoo harka micciiruu warra danda'u jechuudha. Uummanni kun maafiyaa gaangistara gurguddaa jechuudha. Gaangistaroota fakkeenyaaf Laatiin Ameerikaa keessatti warroota diraaga daddabarsan kan yoo beektan taatee seenaa isaanii jechuudha. Mootummaan isaan baay'ee sodaata. Sirriitti isaan beeka baay'ee sodaatan. Maaliif uummata biyyattiidhaa harkaa waan qabaniif jechuudha. Warroota maafiyaa guruppii isaanii ijaarratanii waan qabaniif mootummoonni Tiraamp faanuu mootummoonni Ameerikaallee ni beekan isaan kana jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti ammoo wanti ta'aa jiru ammoo kanuma jechuudha. Har'a qotee bultoota Oromoodha, ilmaan maatii hiyyeessaa Oromoodha meeqa qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqisaa jiran. Lafa tokko irratti kaartaa 7 lafa takka nama 7 nama 10 gurguranii maallaqa kaasira isaaniitti naqachaa jiran. Kun zarafaa kanan jedhamne ka ija baase jechuudha. Ka to'annoo mootummaatii ala bahe jechuudha. Maaliif mootummaa to'annoo ala bahee kasin jedhu barbaadaaf mootummaatu harka keessaa qaba. Mootummaan waan kana to'achuu dadhabeeti. Har'a miidiyaaleen Habashaa qotee bultoota Oromoodhaan maqaa dhaabbilee garaagaraatiin hundeessanii maqaa riilisteetiitiin, maqaa maaliitiin, maqaa misoomaatiin, maqaa horsiisee bulaatiin, maqaa garaagaraatiin saamichi kanan jedhamne ilmaan Oromoodhaatti raawwataa jira. Har'a diaaspooraan biyya alaatti galte tun mallaqaa eessaa fuudhanii gamoo abbaa urjii 5 hoteela abbaa 8 ምናምን የሚሰሩት ከአንዱ ነው እሳ ፉድኒት ሀነ ከነረቲ ሂርማችሰኒ ኡመተ ከነረቲ ዘረፋ ሀነ ከነን ጀደምነ ከዳንጋ ደርበ ራውተማ እንጀረን ፊቹ ቲም ገመ ሚዲያቲና ተውቲ ወሊ ቤክሲሳ ሪል ስቴት ያከና ኮንኮላታ ከና ቢያላቲ ገልከነ ይቻ ወሮተ ተወተመንካ ከጀማል መንሱር ጀማል ፋኒ ቤተ waan isaan raawwataa jiran guruppii makanatu caasaa qaba Amboo keessatti Shashamannetti Adaamatti Finfinnetti godina addaa naannoo Finfinnetti bakka hundatti jumlaadhaan kanatu raawwataa jira jechuudha. Fayyisaa Leellisaa fa'aan hojiin isaanii kana. Fayyisaa Leellisaa fa'aa hojiin isaanii warri gaangistara kana bobbaasu warri gurmeessu warri qindeessu isaan kana dassuu fa'aa hunda isaanii maqaa takka takkaan beena jechuudha. Gabbaa jira dawsiin isaanii gabbaa jira. mootummaan ammallee odoo kana argamu tarkaanfii fudhachaa hin jiru. Maaliif mootummaan harka keessaa qaba. Shimallisuu harka keessaa qaba. Jeneraal Hailuu Gonfaa bittilaw, Jeneraal Libaluu bittilaw, aga Biraanuu Juulaan booti jechuudha. Ganaaf doosiin Biraanuu Juulaan fallee bar walitti qabamee taa'aa jira malee gadi hin baane bar. Ka hunda isaaniyyuu ni jira jechuudha. Yoo akkasii maaliif ilmaan Oromoodha aarsaa gana goo kafalan. Har'a sirna wayyaanee caala ilmaan Oromoodha sirna kana keessatti reebamuun ajjeefamuun qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'uun zarafuun hanni kanan jedhamne ilmaan Oromoo irratti raawwataa jira. Haqni haa dubbatu baga Jawaar Mohaammed lubbuudhaan jiraatti. Oduu har'aatti Jawaar Mohaammed jiraachuu baattee
har'a mistiriin kun iccitiin kun hin ba'u ilmaan hiyyeessaa walitti qabanii akkatti dhidhiitan agartanii ilma namaa akkasi fuula keessa dhiitaa fuula keessa tumaa namni dhuunfaa jechuudha. Seerri biyyattii Itoophiyaadha yoo kan beene taate seerri biyyattii Itoophiyaadha namni tokko hannarratti hirmaate harkattuu yoo qabame tumamuu hin qabu reebamuu hin qabu ajjeefamuu hin qabu seeratti dhiyaatee manni murtii haga namni kun ragaan itti mirkanaa'ee hattuudhaan jedhaniitti namni tokko hattuudha jechuun yakkaa jedha seerri Itoophiyaadha seerri biyyattiidha. Kanaaf wanta raawwatamaa jiru hundis keessa agartanii jettan har'a Habtaamu Lammuun beektan dasbooradhaa Kanadaadhaa galee hoteela abbaa hojii shanii ijaarrachuu danda'a kuma kunoo dammaqaa nagaa saafa. Har'a innu warri daasbooraa biyya alaatii galayyuu gurupiin maafiyaa maal godhaa akka jirtu miidiyaatti gabbahanii dubbachaa jiran. Kaammoo miidiyaatti gabbahee dubbachuu carraa hin qabne abbootiin qabeenya Oromoodhaa sabboontonni meeqatu offannise qabeenya isaa irraa saamanii offannise zeerootti isa deebisanii miliyoona keessa jechuudha. Har'a isaan irraa konkolaataa gammachiis maarree sinotiraakii 20-30 namni kaleessa gaafa qeerroon qabsooftu cittoo hoqqatu har'a hoteela abbaa hojii shanii har'a sinotiraakii 20 har'a VAT 5-6-7 hoqaa jiran. Maqaa maatiitiin maqaa eessummaa maqaa beeratiin maqaa maalitiin maqaa maatiitiin lafa saamicha kan hin jedhamne qabeenya ummataa fi mootummaan illee barbaranii jirtu. Taaksii gibira mootummaa hin barbaran. Biyyattiillee lafeesii qorqaa jiran jechuudha. Lafeesii qorqaa jiran. Amma Jawaar Mohaammed maal ta'e? Jawaar Mohaammed lafema kokkeetti rakkattee bilisiginnaa fi mootummaa fi warroota hattoota tanatti ta'e jechuudha. Jawaar Mohaammed dhugaa baase haqa baase. Jawaar Mohaammed kaleessas dhugaadhaaf qabsaa ture, dhugaadhaaf qabsaa jira, dhugaadhaaf falmaa jira. Har'a sagalee ummata, sagalee cunqurfamtoota, sagalee abbootii qabeenya karaa seeraa fi heera biyyattii kabajanii hojjetan isaaniifuu ta'aa jira. Biyyattii baraaraa jira Jawaar Mohaammed batii takka hin balleessine. Murni guruupiin namoota 20-30 hin geenye 40-50 caalleen biyyattiin samamaa jirti ilmaan hiyyeessaa dhiiga bu'aa jiran. Dhiiga bu'aa jiran. Jawaar Mohaammed lafti Oromiyaadhaan saamamuu qabdu akka Itoophiyaallee jechaa jira. Karaa seera qabeessa ta'een karaa seeraa fi heera qabeessa ta'een lammiileen biyyattii hundi isaanii daasbooraas ta'e ka biyya keessa jiru fayyadamaa ta'uu qaban jedhee namaa amanu Jawaar. Karaa seera qabeessaatiin lafa Oromoodhaa lafa Oromiyaatti yoo argatte Jawaar daldaa isaatii miti. Kun mirga seerri heerri biyyattii fi uumaan nuu kenne. Abbaan kamuu namni kamuu daasbooraan barbaade ka biyya keessa jirus karaa seera qabeessaa ta'een lafa fudhachuu qabeenya horachuu mirga guutuudha qabaaban. Garuu saamichi hanni rabbi birattis waaqa birattis seera birattis ammoo seera uumaa ilma namaa biratti jibbamaadha. Maaf ummata saamtan, maaf ummata garattan jechaa jira bar akkasuma jechaa jira Jawaarilleen. Saamicha amma isaan raawwachaa jiran kun gochi isaan gochaa jiran kun sirnoonni kaleessaan goone dargiin lafa saamne bara bibi. Dargiin mootummaa silaa mootummaan sooshaalistii faashistii badaan dargimi. Dargiin qashibirri jedhee ummata fixe malee maafiyaa addaraajjee gurmeessee qindeessee bobbaasee qayeef qabeenya qotee bulaa lafa sarraa buqqisaa qabeenya isaan saamne. Abbootii qabeenyaan darre sirni dargii. Sirni Haayila Sillaasee yoo ta'u Haayila Sillaasee maanu qotee bulaa Oromoo Qanyasmaach Garasmaach kan jedhu sirna siistama isaati oorruu kee qabeenya kee qotta lafti sun keeti. Garuu lafa qotte sanirraa mootummaadhaaf cinaa galchita. Siiti faajaa mootummaan ni nyaata sun sirna siistama. Garuu mootummaan lafa san dhufee lafa qonnaa san sirraa fudhanne Arsii keessa Baalee keessa har'a maqaa Haayila Sillaaseetti lafti sun hin jirtu. Abbootii qabeenya zamana saniitu irra jira. Ilmaan isaaniitu dhaalee irra jira. Mootummaan Ihaadigis yookaan mootummaan sirni TPLF olaantummaadhaan hoogganaa ture sunis lafa maqaa investimantiitiin fakkeenyaaf yoo gara Adaamaa kan deemtan taate industirii zoonii Bishooftuu dukan bira tartanii jirtan yookaan agartan taate lafa industiriilee misooma gurguddaa kana wanta gartee qotee bultoota
naannoo sanii kaasan. Indastiriin kun hojii dhabdummaadhaaf warroota dargaggoota hojii dhabaniif warroota gartee investoroota biyya Chaayinaas ta'uutii biyyoota westernii keessaa harkisuudhaaf biyyattiidhaaf waan gartee misooma fidaa waan bu'aa fidaa hojii dhabdummaa isaa ta'uutii dinagdee biyyattiidhaa waan saffisaan guddisaati. Gaafa zamana Ihaadig ummata kana naannoo sanii kaasan ummata kanaaf beenyanni kafalama. Lafti bakka bu'aas haa ta'uutii ni kennamaaf bakki qubsumaas haa ta'u ni kennamaaf. Har'a sirna kana keessatti maqaa kooriidar limaatii jedhuun meeqatu dhiiga bu'aa jira. Mana kee qabeenya fooqii kee diidee mootummaan diiguudhaaf iyyuu siitu birrii kafala. Doozariidhaan dhufanii yoo diigan kun dhugaadha haqa kun. Har'a maafiyoota guruupii maafiyaa kanaaf lafti saamichaa ni kennamaani garuu hiyyeessa Oromoodhaa maqaa kooriidar limaatiitiin karaa gubbaa karaa tokko farrakkaan kana kamaatii ilmaan 5-6 qabu ka suuqii qabu kana suuqa isaa waan qabeenya isaa irraa mancaasanii wallahi kushiinaan kennaniif lafa hottee kaaree 200 kaaree 100 takka nama karaan kennanii jiran yoo kennan eessatti agartan natti hima. Baalee Roobee keessatti kanatti ta'aa ture, Ginii keessatti kanatti ta'aa jira, Shashamannee keessatti kanumatti ta'aa jira, Adaamaa magaalota Oromiyaa hunda Jimma keessatti kanatti ta'aa jira. Haati qatta guddattu Jimma keessatti mootummaan haga tokko Abiyyi deemee eebbisiisan manneen wayii ijaaree okay manneen warroota sababa kooriidar limaatiitiif lafarraa buqqaaniif manni irraa diigameef manni jireenyaa tokko ijaaramee kennameefii jira jedhama. Naannoo biratti jira. Miliyoona 20-30 dhabee bara namni dhuunfaa hiyyeessi ilmaan 5-6 qabu. Garuu har'a gaangistarri tiimiidhaan guruupiidhaan jaarame maafiyaan kun ammoo maal godhaa jira? Qabeenya keessi saamaa siyyoomsaa kadhattuu ta'ee akka itti karratti haftu si godhaa jira jechuudha. Kana ammoo gochaa jiru eenyu mootummaa mataa isaati. Kana jechuun maali? Walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa fi biyyi Itoophiyaa jeneraaltonnis, aangoonnis, ministeeronnis hundi isaanii maali? Rakkoo ikoonomii qabna. Rakkoo diinagdee jira. Barsiisaan mindaan isaan ga'u zarafuu qaba. Raajaan wataaddarri akkasuma jeneraalli akkasii, poolisii federaalaa akkasii hundi isaanii hannarratti maaliif hirmaatan? Hannarratti maa bobba'an? Hayyama mootummaa qaban? Rakkoo ikoonomii qaban? Maaliif? Har'a obboleessi kiyya tokko fakkeenyaaf raajaa ittisa biyyaa keessa wajjin jirra. Fakkeenyaaf Kiyyaar Bashir Galtoo mas jala jirta. Har'a Kiyyaar VAT yookaan fooqii yookaan maqaa eessuma maqaa daadaa isaatiin G+2 G+3 bishooftuudhaan qabamanaa minaan jedhaan. Inna akkamitti argattatisan? Inna anilleen karaa tiyyummaa keessaa bahee karaa sanirra deemu. Akka karaa san deemu na godha jechuudha. Ka kana balbala saaqee taa'ee laalu eenyu mootummaadha jechuudha. Jareen maafiyaan guruupiin jaaramee jiru kun haga sadarkaa masaraa mootummaa jiranii beeku. Federaala keessa, mootummaa naannoo Oromiyaa keessa, godinoota, aanota hunda keessa bakka hunda jiran. Mootummaan kana xargee balleessuu hin danda'u. Yeroo gabaabatti xargee balleessuu hin danda'u. Maaliif? Waggoottan 6-7 darbe wal jaaranii wal gurmeessanii hidda jabaa qaban. Bakka hunda. Jara tara qabdee mana murtii geessi firdi beektaa dirsaa biibii kiyya. Abbaa dalangaa achi taa'ee faraduun jiraami. Galgala dhaqanii mata qaban. Kisunaansaa irraa kaasan. Takka Abiyyi Ahmad ምንም ሊያመጣ አይችልም። ና mana Abiyyi Ahmad jara tana sirni biltsiginnaatti ol guruupii kun. Mee agartan warroota amma mootummaan qabee to'annoo jala oolchine jira jiran kun fakkeenyaaf ani hiyyeessi bakkannaa takka hin qabne mana G+2 G+3 maqaa namoota adda addaatiin ijaaradhee mana 5 qabaa siinootiraakii qabaa VAT taalleen. VAT 4-5 maqaa kiyyaan hin jiru qabeenyi takkittiin mootummaan irraa fudhachuu hin danda'u. Okay fudhanii na hidhan ani saaktibii kan qabne waggaa 3-4-5 mana murtii nama murteessee qaalitti qilixoo seenee waggaa 3 waggaa 2 waggaa 4 booda gubboof waan adda addaatiin hin ba'a. Gaafa bayoo kisii kiyya sun irraa qame ammileenara an bakka hiyyummaa keessaa bahee jira. Maaliif hiyyummaa keessaa karaa kamiin baate baaqoraa jiru. Qabeenya ummata qabeenya biyyaa zarafteeti. Amma sabichaa miti gumruuka Itoophiyaa keessatti wallahi osoo Jawaar waan kana gannaa baase maaltu dalagama gumruukuma Itoophiyaa keessatti. Abbootii qabeenyaa maal dalagan? Namni tokko kan beeku yeroo biyya jirutti jechuudha. Namni tokko koontiinara 10 galcha fakkeenyaaf. Koontiinara 10 gaafa galchu mootummaa jechuun lammiidha biyya. Gumruuka Itoophiyaatiif koontiinara 10 kana keessa koontiinara 2 qofa yookaan 1 qofa yookaan 3 qaraxa galfalee mootummaadhaa galcha. Koontiinarri kun marti isaa zirzaarama.
abbootii qabeenya dur akkasii zarafanii hoteela gurguddaa abbaa urjii afurii abbaa urjii shanii ijaarrachaa turan. Akkasumas ammootiin hospitaala gurguddaa warra ijaarrachaa turan akkasuma. Namni tokko hayyama kilinikii yookaan hospitaala tokko kan dhuunfaa gaafa baafatu meeshaa biyya alaatiin galchu maqaa misooma saniitiin dabilii waan hospitaala sadii galchu. Ka tokkotti ijaarrata ka alaa galche ka sadii sana immoo mootummaa abbaan dhuunfaa sun maal godha hin gurgurata warroota dhuunfatti chirichaaruun gurgurata. Mallaqa meeqii godha mallaqa biliyoonaan lakkaamu miliyoonaan lakkaamu miliyoonota dhibbaan lakkaamu akkasitti meeq gochaa turan warri duraan. Amma kanaaf Jawaar ammoo maal godhaa jira Jawaar Mohaammed odoo har'a Jawaar Mohaammed jiraachuu baate ummanni kun har'allee akkanumatti abbootii qabeenya barra abbootiin mana murtii silaa har'a bilisaan jiraachuu hin danda'anii bara doorsifamaa jiraatan abbaan alangaa abbaan murtii hundi isaanii daanyaleen tumamaa garafamaa. Shugguxii afaan keessa kaa'aa doorsaati jechuudha. Nama isaanii nama ta'e gaafa qaban maaliif caasaa tikaa keessa dannatiin jira. Poolisiin jira. Jeneraalli jira. Raayyaan ittisa biyyaa jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jira. Afgobaan jira. Caffee keessa jira. Federaala paarlaamaa bakka hunda haada sansalata jabaa qaban. Amma Jawaar iccitii kana baasuudhaan lafee kokketti rakkattee bilisiginnaa fi PP fi badhootti ta'ee jira jechuudha. Doosii kun gabba'uun yeroo isaa eeggatee sa'a isaa eeggatee ba'uun kun waan barbaachisaa fi waan murteessaadha. Amma fakkeenyaaf ganama maal agarsiisan laal namni galaanni nyaate bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhama. Maaliif kana isiniin jechuu barbaade? Amma suuraa Jawaar Mohaammed agartanii jirta fakkeenyaaf lafa Habtaamuu Lammuu fudhateerra suuraa Jawaar Mohaammed kaa'e. Suuraa Jawaar Mohaammed kun baay'ee interview media Habashaa wajjin ni kaa'e video irraa screenshot godhan. Video irraa screenshot godhanii irra kaa'an. Lafa Jawaar Mohaammed osoo Jawaar Mohaammed lafa Itoophiyaa keessaa qabaate lafa kaaree takka qabaate bilisiginnaan daqiiqaa takka leetu. Arraa miti harka irraa fudhatan amma isaa doosii akkanatti gabbaasaa jiru kanaa miti. Isaa jecha takkaan isaan mormu odoo biyyaan bahin odoo biyya jiru irraa fudhatan jechuudha. Bakka Jawaar Mohaammed garuu lafa hin qabaatiin Itoophiyaa keessaa. Odoo qabaatee daqiiqaa takkatti dunyaa isaa san qabeenya isaa san irraa warra san irraa fudhatan. Mootummaan garuu qabeenya keen Jawaar Mohaammed kan jechaa jiru ammallee irra isinii deebi'ee isinitti himaa jira dhagaa. Jawaar Mohaammed lammiileen Itoophiyaadhaa lammiileen Oromoodhaa karaa haqa qabeessan lafa hin argatin hin jenne. Karaa seera qabeessa, karaa dhugaa ta'een, karaa haqa ta'een, karaa safuu fi sirna biyyattiidhaa fi safuu Oromummaa eeggateen. Barataan, barsiisaan, daldalaan, jiraatan lammiileen Oromoo fi Oromiyaa guutuun lafa mana jireenyaa maaf argatan, lafa investimentii maa argatan jechaa jiru Jawaar. Akkasillee hin jennellee. Saamicha seeraan ala kaartaa lafa tokkotti kaartaa 20-30 dalagsiisaa uummanni saamamee bo'aa jiru meeqa? Abbootii qabeenyaa meeqatu hiyyoomee qa'ee qabeenya kun biyyaa baqatee kun uffannisee kun summii dhugee ifajjeesee ilmaan isaa wajjin hiyyoomee kagartee jiruu fi jireenya isaa dhabe meeqatu jira. Kanaaf sagalee ta'aa jira Jawaar Mohaammed. Uummanni kun uummata nama 50 genne gaangistara wal jaaree naannolee godina Oromiyaatii fi raayyaa ittisaa poolisii federaalaa sadarkaa ministeerota hundi harka keessaa qaban. Hundi isaanii isaan kana saaxilee jechuudha. Kana jechuun maali? Itoophiyaan Abiyyi amma hoogganaa jiru tun biyya gaangistaraan hoogganamtu biyya mootummaan gartee to'achuu hin dandeenye biyya maafiyaan bulchitu jechuudha gabaabumatti. Mootummaan itti gaafatamummaa qaba. Biyya Awurooppaa kana keessa qalbiin akkasiin jiru warri biyya Awurooppaa jettanii beektan biyya Arabaallee haa ta'uuti. Namni dhuunfaa tokko dhufee abbaa barbaade qabeenya fi qayyarsa irraa buqqisa. Namni dhuunfaa shugguxii fi meeshaa raasaa hidhatee abbootii mana murtii doorsisaa bulchitoota magaalaa doorsisaa lafa akkana lafa investimentii fidi jecha haga sadarkisiin jedhe lafa investimentii argachuudhaaf biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa federaalaatti deemtaan Amboodhaaf Adaamaa Gindiri Shashamannee Harar bakka barbaadde Jimmallee haa ta'uuti lafa investimentii fudhachuudhaaf jalqaba caffee mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa irraa fixattaan achirraa godina dhuftaami achiillee nama qaban achiillee si doorsisan ምንም አይነት አማራጭ የለም መፈረም ብቻ ነው መለጠሱ ቆመ ዘረፉ ቆመ ካርታ ፌኪ ባሰኒ ዋን ሜቀቱ ሆጀተማ ጅራቹ ከናፍ ሞቱማ አመ ብየ ቡልቻ አንጀዱ ኩን ሞቱማ ደሜ ሱራ ከኡ ቪዲዮ ከኡ አረ ኑይ ምትባ ዳስቦራም ብየ አላ ከና ገልት
warra lammiilee biyyattii dhiisaa ka carraa dubbachuu carraa haasa'uu kan qabne ka sadarkaa miidiyaatti bahee haasa'uu dubbachuu hin dandeenye amma mucaa tokko mucaa yuutuubara Habashaa tokko gartanii kaama Jowaar Gabbaasi. Ummanni sun marti ilmaan Oromooti. Warra kaleessa ilmaan isaanii jijjiirama kana fiduu keessatti aarsaa fi wareegama kaffalan. Lubbuu isaanii qaalii saba kanaaf kennan. Maatii sanarra maqaa horsiise bultootaatiin maqaa garaagaraatiin gurmeessanii birrii miliyoona 10 20 15 irraa zarafanii hara wanni sun marti jiru feek. Akkanatti ilmaan Oromoo boccisaa jiran. Kun dabaa miti. Kun qoosaa miti yaa. Akka biyyatti kun salphinni inni Itoophiyaano. Jawaar Mohaammed kana gabbaasu jechuun bar Itoophiyaan sadarkaa kamirra jirti? Itoophiyaa biyya jedhamtu jechuudha. Maaliif Itoophiyaa biyya jedhamtu akka hoogganaa jiru warra maafiyaa kana. Shimallis Abdiisaa saayiboota isaaniiti caasaa jiraati. Abdii Fayyisaa Leellisaa fa'aa inni dammaqaan bittilaa'u mana amana taa'amu lammuu bittilaa'u daasbooraan biyya alaa kanaa galee martu maqaa jaraa yaamuun barbaada bokkuu tamaa. Kamasri ragalan jenerattoota achi galanillee ka caasaa dandeettii keessa jiru ka caasaa bakka kamii jiru ka bakka hunda jiru mattaawqaa dandeettii si garsiisaa jirafaa jiran abibi. Si aayiraan siin jechaa ammoo saadii siin jechaa si doorsisaa si zarafaa jira. Yoo ati kanan goone kana si dhabsiisaa si jedha. Yaallaan maraq ምንድን ነው? kennuufii qofa hayyamuu qofa. Kanaaf uummanni kun wanti isaan godhaa jiran wanti isaan hojjechaa jiran kun dhugaa dubbachuudhaaf sirna ilaalii caala daanjarasi. Odoo mallas jiraate moo odoo zamana mallas ta'e moo takkitti isi daqiiqa 5 tettu wal beeyname in beeyname zamana sanillee bar keessa dhalannee keessa guddannee እንደዚህ በግሩፕ ተደራጅተህ ምታቅ ነበር ዘመን ጆሌዲ ሳዱፋው ነከራኩ እንጅራ ዘመን አባዱላ ፋገርተኒ ዘመን አባዱላ ፋገርተኒ ኦሮሞ ጋፋ አባዱላ ፋ ጆሌዲ ፋን ኦሮሚያ ብቻ ቱረን ወነከራኩ እንጅራ ሙክታር ከዲር መራያቲሳ ገለቶንፈቴ ገለቶማ ራያቲሳ ማን ኦሮሞ ፊቱ ጀደ ሙክታር ከዲር ዘመን ይሳዩ ዝርፊያ ነከራኩ እንጅሩ ዘመን አለማዩ አቶምሳ ኦሮሚያ ብቻ ቱረ ሀነከራኩ ቱረ ጀረን gaflam bang bulchan hanna kana gun jira takka gartani ndagene nu takka hanni hagana gaw jumla dan ummat kenalatti geggefamu akkana takka dagenelle senatti la garembe hindu bani ummata lal ummata sammu qulfi taw malin be tabe ummata kana hindu ba manasiri kaate warri media shakalatun jira miti imatal bakka media ka badatani achirate bakka manasiri gudda kana kaatani dubani achira taani hasan ማፊያ ግሩፕ ማሪ አከር ጎቻ ይራ ከና አብቹ ከና ምናምን አባ ከና ምናምን በቃ ልቡ ከነ ከኒናፊ አብቹ ምናምን ፋርሰኒ ኡመቲ ፋርሴ ቡላ አሲ ደሞ ኢልማን ይየሳ ለፌ ቁርቃጀር ኡመት ከነ ለፌ ከናፍ ሞቱማን አነከብ ቢግየት ዋን ከና ኦዶ አርኩ ኦዶ ደገው ረጋጂ ገባ ጃባ ሞቱማን መለ ተካፊ ፍት ማሊዲ ኢንወቱ ደረ እሱም ለባቆ ነው የነሱ ተባባሪ ነው ጀረተለቱ ሞቱማ በር የኢትዮጵያ ብልጽግና መንግስት ስንል ጋፈ ሞቱማ ደጀኑ ግሩፕ ከነቱ ሞቱማ ደ ቢጀብልካ ጅራ አብይ ወከለተላ ጀሪ አብይጀሞ ወክልና ሰራት ፋርሰኒ ሞቲ ከና ሚለ ራዲና ሚለ ተሶ ጀለቀም ነጀዳኒ አከስቲ ሚለ ራዲካ ጅራ ገሩ ሞቱማን ሞጀረ ተነዳበ ደገራ ብራነገቱ መንግስቲን ማልጎዳማ Abo jaran TV anile tatu tiko wala kana isinine turban lama turban sediya sedi yoga tak malifi mistri kena chiti kena wanga be dia lama sedi yoga motum mara kas kochu danda feki mangistinu jaraf favori walita batamale motum man tarkanti sirri irati furat malif jarru motuma wan tanif inna surasa cho mangistina cho addisu aragga fakke sigirar shimalli sabdi sabatar ka kesa kaba jaratu gana Fayyisaa Leellisaa fa'aa abbootii qabeenya gurguddoo Shimallis Abdiisaa amma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati miti maqaa namoota garaagaraatiin biliyeenara is a billionaire Addisuu Araggaa akkas hundi jara warra achi keessa jiran marti jara miti kaadiraa fi kaabineen aanaa fi godina biliyeenaroota miliyeenaroota irraa weessoo dhaan deema laala kaabinee fi kaadireen irraa miliyeenaroota garuu barsiisaan ilmaan hiyyeessaa ammoo qabeenya isaanii saama qotee bulaa lafarraa buqqisaa maqaa kooriidariitiin qabeenya isaanii irraa mancaasaa saantibii takka osoo hin kennineef birrii isaatiin ammallee deebisanii dhiisisan yoon diigna hidhan
wallahi dhugaa dubbachuudhaaf sirni jechuun an biyyi keenya akkana taati jennee takkallee yaannee manaamnellee hin beeknu manaamallee nagarree manaamnellee hin beeknu sadarkaa amma biyyi teenya irra jirtu kun ammoo salphina guddaa salphina hamaa akka biyyatti yan nootaas Oromoo akka Oromootti miti akka biyyatti sirna kaleessa master plan jennee Oromoon akkasi qabsaa'u har'a kasan caaluu dhufee bara dangerous isa ka hama ka Ihaadig caala hama ka Dargii caala hama ka Hayila Sillaasee caala hama sirnoota darban amma በዘበን ብትነግረኝ ምን ያደርግልኛል? እኔ ስኒ ምኒልክ ማለት ከነጎደ ሲጫለ ቤካና ቢቢ ilmaan kiyyan beekan ilmaan Oromoo xixiqqoon hin beekti. Sirni Hayila Sillaasee sirna akkamii akka ture sirraa osoo hin taane abaabajoota keenyarraa afaan isaanirraa dhageenye guddanne nu habibi. Dargiilleen sirna akkamii akka ta'e abbootii keenyarraa dhageenye guddanne sirna Ihaadig ammoo ijaan agarre. Kanallee ijaan argaa gurraa dhagaa jirame kun ammoo kan mararra hamaati. Isinummaan murteessaa. Isinummaan zamana Dargii Grupi mafian kamu wajare bilioner te Ethiopia ke agarreen beenu hin jiru. Dargin sila tani rashan. Tani marasi wal qabe marasi tar wal fita dargin. Marasi. Warra mafia kana kana yichu. Ya agar mizarf ya agar lewna mishat. Hagar miaday ka ummata yese biye yomse qabenya biya zarafe amma isin kalal tambar jawar kabasa jiru kawai lafa qofa bar. Amma jawara kenni baasu kan barbaadu Ethiopia Revenue Customs Authority jechuun gumruk Ethiopia import export ላይ ስንት አይነት ቢሊየን ቴኮች ይሰራሉ kun takka bahee beeka oddoo kun gabbayee fa seenaa ajaa'ibaa gartan osoo doosii achi keessa jiru kontirarri meeqa akka galu qabeenyi meeqa akka galu meeqa akka markaatoo seenu meeqa akka zarafamu gibirri taaksii mootummaa sila arra mootummaan arra bu'uuraalee misoomaa itti namaa jaaru manneen yaalaa konkolaataa karaa konkolaataa haa ta'uutii bishaan dhugaatii haa ta'uutii manneen barnootaa haa ta'uutii manneen yaalaa sila bu'uuraalee misoomaa gurguddaa mootummaan biyyattii sila uummata irraa gibira guuletti hin jaarame ka gibira gaffalu hiyyee saabii biyya warra kooskii garte warra kooskii gurguratu warra sukkaara fi zayitii chirichaaroodhaan gurguratutu gibira seeraan kaffalaa jira Itoophiyaa irratti habiibi maal taatan warra kaafteeriyaa xixiqqoo qaban reesturaantii xixiqqoo qaban vaatii jedhanii jaratu seeraan kaffalaa jira warri garuu as a billionaire maallaqa billionaire hangalchan kun gibira Itoophiyaadhaa kaffalaa jiran warri gibira guuru kun gumruka keessa namoonni dalagan fakkeenyaaf koontiinara 20 dhaabbata fakkeenyaaf Mr. X, Mr. Y, Z jedhamu kanaaf dalagan nama 5 nama 7. Okay, nama 7 kana nus 7 qofatu beekaa nuti irra mallatteessaa mootummaadhaa galii galchina. Nullee akka mootummaan nurratti hin naqqaaneef isaanillee akkanatti hin naqqaamneef maal goona? Nuyi kana akkaawuntii nama Habiibi gubboon bara makaash bakaashii akka Itoophiyaa fee jira moobaayil baankiingidha. Ka adadaa kiyyarratti keessuma kiyyarratti minaa galchisiin jira. Akkaawuntii katabeessi kennaa akkaawuntii seera galchita. Allaka. Ani demozni mindaan mootummaan fakkeenyaaf mindaan mootummaan naa kafalu 10,000 birno way kun biri Itoophiyaa kuma 50 godha ji'aan mindaan kiyya an gumruka keessa dalagaa beeka abbaan qabeenyaa kun maal nan jedha koonteena kana dhufee gibirri mootummaadhaa garuu miliyoona 500 jedhani miliyoona 200 mootummaa galchina 200 meeqa ta'a 300 200 laal acabarbaree fudhatanii illee abbaan qabeenyaa miliyoona 100 takka ammoo maal godha Kani di dama nama torbaaf miliyoona 10 qodaaf ka akkasi qoduufamma abbootiin qabeenyaa lakkoo isaan qabanii beek kaseen hundi isaa miliyoona 10 maalota kananii warri gumruka keessa dalagu laa gumruka keessa dalagu namni akka jaraaf taamii jiru Habiibi ana beeka angaaf Itoophiyaa jiru beeka biyyatti akkana zarafaa jiran laa mootum birriin miliyoona 300 sun har'a bu'uuraalee misoomaa meeqa Kanama tokkooti beeka qabeenya abbaa qabeenya tokkorraa bichaa mootummaan galchu galii kana biyya Chaayinaa ta'uuti Ameerikaa irraa ta'uuti biyyoota Arabaa irraa ta'uuti biyyoota Awurooppaa kana irraa Eeshiyaa keessaa ta'uuti biyyattii akkanatti zarafaa guruuppiidhaan tiimiidhaan jiraatan jechuudha guruuppiin maafiyaa kun gumruukii kana keessaallee harka qaba kana gabbaas yaa Jawaar yoo dandeette an Jawaar mammakka jechuun ni barbaadu warroonni maafiyaa guruuppii kun saamicha lafaa qofarratti mitiin Gibira biyyattiillee aaca baraa jiranii saamaa jiranii ummata biyyattiidha kana jechuun amma biyya Jarman biyya Ameerikaa keessatti Abdulaziz
namni gibira biyyattii barabbare. Bar birrii miliyoona midhaan. Doolaara 1000 takkaa ta'uuti 2000. Seerri biyyattii tarkaanfii akkamii sirra fudhate. Gibira biyyattiidha. Bamaaq barka ta'e aska. Jireenya siyaasiyaa biyya kanatti. Siistama maraasi cufanii hanga sadarkaa hidhamutti gette jechuudha. Birrii 1000 doolaara 1000 yeroo 1000. Gibira taaksii biyya kana yoo dheeraa barte taaksii achi barbaru caala yakki wanjalli Awurooppaa kana keessa nu manjir. Gibira biyyattiidha. Saamuun achi barbaru waan guddaadha. Amma saamicha lafaa waa'ee gibiraa wanni biyyattiin bultuu kana biyya takka ikoonomiin isii maaliin beekama? Dinagdeen biyyattiidhaa maaliin himatama? Biyya takka iyyummarraa baatee parsantii kanan guddattee ka jedhan maali? Gibira guuran kanan ka gibira kaffalaa jiru abbootii qabeenyaa osoo hin taane ilmaan hiyyeessaa kooskii isinitti majiran warra kooskii gurguru warra gartee kaafteeraa qaban kaati deemtee bunaa fi shaayii irra dhuydee keekii buskuta daabboo takka irraa nyaattu warra gartee qayyootii fi shiroo gurguran kanatu gibira seeraan kaffalaa jira Itoophiyaa keessatti. Abbootiin qabeenyaa biliyeeneroonni kunniin ay kabluun mana diiskoo mana cifaraa beekee dhaqanii birrii kana laa akkana facaasan. Habiibi gin ollaa safarri itti dhalate keessa ammoo beelaa meeqatu jira rakkataa meeqatu jira. Ka waan nyaatee dhuguu hin qabne ka ijoollee isatti uffata bitee mana barnoota ittiin argine ka gartee ilmaan isaatiin waan ittiin baratan dabtara bituu dadhabe ollama isaa meeqa jira. Har'a inni cheekii barreessa. Cheekii safaan 2000 ብር ጽፋለሁ እያለ ፈይሳ ሌሊሳ ሚሊዮን ለበከተም ኡመታ ብሪ መቸሲት ኡመት ቀበኝ መቸስ ይበር ኩን ዱጋ ዳበር ሀቅ አበር ከና ዱጋ ዱባቹዳፍ አመለ ተርካፊን ፍደተማ ጁሪ ሲሪዳ ወዲ ጃር ጎዳ ጅሩ ጀቹዳ እንደገራ ኡመን ኦሮሞስ ቀሮኒስ ከናፍ ቀብሳዬ akka seeraan ala lafti keenya akka saamamne akka najjeefamne akka gartee qabeenya keenya irraan buqqifamne seenaan keenya akka awwaalamne eenyummaan keenya akka hin banne jedhee aarsaa fi wareegama kaffale. Har'as Jawaar Mohammad waadaadha. Waada makaleessa seenisan guutaa jira. Ammallee kan lafaa kun qofti kan naannoo kun qofti gaa miti gibira gurguddoo sadarkaa federaalatti taaksii biyyattiidha warri achi barabbaraa jiru warrootuma maafiyoota guruuppii kana Asaan isaanii bal'aadha haqa sadarkaa masaraa mootummaatti harka qabanii kun marti takka takka akka doosiin isaanii gabba'u si gaafanna. Kanaaf uummanni keenya ammoo uummanni keenya wanta ta'aa jiru kana takka takkaan jala deema hordofaa uummata kana irratti dhiibbaa godhuu qabna. Dhiibbaa jechuun maali? Uummanni kun hattoonni kun Oromiyaa keessaa qulqulleeffamanii murtii dhugaa murtii haqaa argatanii bakka isaanitti deebi'uu qaban. Qilintoof qalitti bu'uu qaban. Arra namni tokko odoo dalagattee qabaanne amma fakkeenya gabaabaa isinii fudhadhamee jiraateen. Adamarratti damma kana gasaa lafa inni fudhate agartanii jirtan. Amtan mul'ummaa fa'a. Lafa kanallee fudhatan ookee mootummaan nu lafa kennee faajan nuti. Fooqii abbaa urjii 5 10 kana keetamtu torma sarabate. Eessa fiddee dalagamee? Anta manneen naanu. Warri dur biyyatti dalagatee qadhaabbatee ifaajatiin beeynaayee. Ante si kuch bala media la yaitan caca. Ya berkait min metau. Gurupi mafia kana tu. Maka keti lafa fuda tala habibi daga. Ama damaka nagasa maka asatin jira. Hotel lisun. Kapta mulle maka asatin jira. Garu namni achirratti invest godhee fooqii fi abbaa urjii 5 abbaa urjii 4 dalagu sun habtaa mulammuuti miti wallahi billahi talleen kakadaan birrii isaatiin hin dalagamtu. Gurupi mafia di batu kof di jama kanan dalagamti. Atin abalna akka kuno amma kuno sidisti jedhanii kuno miseensa taatanii jaatanii jaa Itoophiyaatti jedhe. Illuminaati Itoophiyaatti jedhe tuni kabbaan naachoo illuminaatoochu illuminaati biraan soqina illuminaatiin Itoophiyaadha jiratana. Fooqii si ijaaran. Ati kana keessa maal seessaban koomishinii parsantii xiqqoo wayii si kennan. Yookaan real estate akkasii kennan. Amma isinitti managaa bara wayyaanee real estate xawuliin beetanii miti warri ashwaameedhaa beetan. Atoobistara dhalul baatanii karaa kolfisanii ashwaameedhaa hin beetan burraayyu
real estate Muhammad Tawil kun zaman yaadikes real estate guddaadha baay'ee guddaadha. Maqaa nuti hin jaaran maqaa artistii Tawil Muhammad Tawil suuraa isaa guddaa qaba. Real estate kun maqaa isaatiin jaarame. Real estate kun manneen guddaa manneen baay'eedha. Garuu abbaan qabeenya real estate kana laal nama biraati. Ka real estate kana jaaru ka gurguratullee nama biraati. Si maal si godhan real estate kana keessa si bakka naata qaqqabne daashboordaa galtee artistii beekamaadha. Azem መስፍን ልትሆን ትችላለች። አንድ ዝም ብላችሁ ነገር ምናምን የሚል ባለሀብት ሊሆን ይችላል። ሪል ስቴት መቃከት እንደለካ ሪል ስቴት ብሪ ቢሊየን አሜሪካ ብሪ ሰን ለኮፍተ ጅሩ ከትቱ ኢጃኑ አገርተን በዱ ብሪ ሰን ቢያ አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ቢያ ብር በደከ ሰተይተይቹ ሂን ጃራ ሪል ስቴት ባመጣው ጀራ ሱራሳ ቀባ ማሻአላ ገሩ አቦቲ ቀበኝ ብራት ከለፈሰን ኦሮሞ ከሲት ቆቴ ብሎ ኦሮሞ ሰጉቱ ቡቅሴ ሪል ስቴት ይረጃራቱ አባ ሌላ ኢንቨስተር ነው ሲማል ሲቆረን ሲታካ መለኪራዋን ከፈለቱ ቀምኔ mana real estate tak si kedan achke salih atau di bak berarti jaran biri ammo juru ke tagarten bain makina gaiti la sikenan juru ke tibira tagarten bain account ke silakan allage waligal ta agreement tigir real estate maga ke labagana gaun gudan okay bar lafasan usam mabat awil deme o kanami bank jo waligalan bakamara kalimat bank asa kaban bank ni di bank ke sa credit likafu da chura je jere domi በጣም ብራ እንቅስቃሴ ያላቸው ይንፉለታል ወራ ለፈከኑ ከነለ ማን ኦሮሚያ ይመጣል ታይ ብሪ ኩመ ኩለኛ ተመ ደሞዝ ሆ ብሪ ሚለለሽ ዝም በል ሆ ኩዳን አለቀ ፈረሙ ብቻ መፈረም ነው የኢኮኖሚ ችግር ነው ያለብን አገራችንን ይሰጥ ቢጀከኝ ጉርጉራን ጅራሚ አቺ ቦረ ቢስተሪ ከነረቲ ኢንቨስትመንት ኮሎኒ በቃ አቺ ሪስቴት ተቀርገተ መኪና ቤቲን ቀብዳ ብሪ ሚለላ ወይ ዋን ትንበተበት ጀቱ አመለከት ጨብጤናም ለማል ሲንገደ ፕላን ሲባሰን አየማ ሙቱባ ፌደራል ሲባሰን ሚ ግባብል አናኒ ፊባምበር ሲጎለት ይቆቻ ያደረገች ሲንገደ አየማ ሲባሰን ሙቱባ ፌደራል ሲባሰን ሀለ ሲሚከሰ ሲስተማ ከስ ሲገልጨ ይጀራል አዲጋፍ ከረ ተውበተ አትike ሰለም ባተስ በቃ ጀቹ ጅለኝ ጀቹ በቃ አገርተ ይተካረ ጂ በመታይታል ምንም እንደማወጣ ግንማ ዋን ከረ ሲባሱት ይፉል ፈታየቹ አለከ ሀብታሙ ደግሞ አርቲስት ነበር ትላል ዛሬ ደግሞ ቃንቄሾ የሚባል ሚዲያ አለው አረሰከ ሰበ በቃ በታን አጭሞ ደግሞ ያወጡለታል ሲያ ወንዲዮቹ ኢሉሚናቲ ኢትዮጵያ ሲባሰን ሲስተማ በትበት ብሪ መገራቲን በትበት ሲጎስኒ በተጀመለስ ይባሰኒ ኮሚሽን ይሳሰበ መቃከቲን ኢምፖርት ኤክስፖርት ይደረግ ብሪን በቃ መሸካ ጃልቹ ጀራ ከወመር ኮንትሮል ጎሉ ጀራ መቃከቲን ጀራ ገሩ ሲ ኮሚሽን ይሳሰበ ተተደማ ንግድ ፈቃድ ይገድን በየወሩ 1 ሚሊዮን ብር 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ኩለን ሲገቹ ለንዳል እንጅራት ከናይቹ ማሊ ቢየቲ ዘርፋ ሲስተሞ ተበርክ ኑቲ አሶፍነ ኢንፊትነ ይበተከቱ ጀር ቢየተን ከስ ይበተከነ ሲንቲማ ከናፍ አማ ዱካም ይረት ፈከነ ዱካም ሪል ስቴት አርቲስቲ ቴና አገርተኒ ሆቴል አባውድ ዲሽኒ ጉዳ ብሪ ኢትዮጵያ ቢሊየን ቢያስ ዶላር ጥየቹ ዳስቦራን አሜሪካ ከሳ ኦቦተሽተ አብታሚ ሚሰጠት ኦቦተሽተ ኢትዮጵያ ትገለ ሆቴል አከሲ ካሽ በካሽ ይሰራ ዮሊቃ ብሪ ግማሽ ከፈለ ግማሽ ባንክ ዳንተ ይመለ አብዱልአዚዝ ወንሶ ይመለ አባውጂ ሆቴል አገዝገው ከገብተ ሸራተን ይፈካቱ ሰን ማንኛውም አይነት ዳስቦራ ሊሰራ ይችላል ገሩ መቃከት ይተርጋላል እንደማሚቲ አርቲስት ይበሉ አክቲቪስት ይበሉ ለፍት መቃከትን ዋን መረጫ ከአመቻቸው ጀራ ከማን ላይ ያሩ ብሪ ጀራቲ ወን መርቶ ከት አቲ ኮሚሽን ሲረደን ወንዳቲ ደላገተ ፊቱ ተከኙ አቲ ጀቹ ማልታ ይታዩ ለዚህ ለብነት ሐነ ከናፍ ሳምጭ ከናፍ ተባባሪ የሆንኩ ነው አንተም ከነሱ ጋር እየሰረክ ነው አትለጀራው ይከማል ወንጀለኛ ነህ ከነንዲና ፍረዳ የከከን አበደን የክ ተባባሪ ያስተባበረው ከረት ማደለ ከርማች ሰለን ሁሉም ቲም ወርክ ተለጋጅ ረንጁ ኢሉሚናቲ ኢትዮጵያ ላይ ሆጂ ሳት ተለጋጅ ራይቹ ቱኒ ኢሉሚናቲ በር ሞቱማ አሜሪካ ይከነ ጎዳሚ ቱኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ላይ አከናሽ ከረከሩ ደንዳል ሀርከም ጭራኒ ምንም ላመጣ ይችላል ባቢያ መድ ሞቱማ ላይ ኢኑ ወርከ ከሰው ቀባተ ማለት ቤተቲ አብይ አህመድ መታለሰ ለምን ዘላላማዊ ንጉስ የለም ኢትዮጵያ ላይ አብይ ማን ደቀለ ይችላል ገሩ ዮቦርኩፍ ኢልማን kiyaaf ባለፊ አሜሪካ ትል ስቴቲ መግዛት አለ ቢያላ ከነ ከሰቲ ሲገለ
yoo waa dhufan biyyaa baataa yoo jijjiiramni dhufe yookaan immoo ሌላ ማለት አብይ አህመድ ነብይ ረቢቲ ነብዩን ዱአኒ ጅራኒ ረቢ ሚቲ ሰው ልጅ ይሞታል ስልጣን ያልፋል ጊዜ ይሄዳል ግን ለልጆቹ የሚሆን ነገር ደግሞ ለማድረግ ብሪ ኢትዮጵያ ረቀቅ በረበርቱ ተና ከራ ብላክ ጉራቻም ብያ ባፈተ አሜሪካቲ ማለት ቢተታ ቢቢ አሜሪካቲ ከራ አዲዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ማለት ቢተቹ ነንዶ ማለት ይኮር ደሞዝ ይሳብ ማለት ከነ ዱንያን ቤታ ቢቢ ቀዳለት ሊ ቢተቹ ነንዶ لا بجازور بلاك الآن وري أما بلاك ماركتي مالك غراچا دلغني جاروما كبي يزرفا جرو جارا كبي يومسا جرو جارا ما فيها غروبي والجارته دمتنا أكرمت ساتلا تركان في رفع رجام هذا توك أما كمبر جرا بلله سميتي سامي كم مسألة تيجان كنا يرو دافع كونو أما إيران يجي أمريكا ولونت لولا ولي بناني بيجا فتما أولي فلولا تريني أكيما جرا تربال لما لولا هذا منو جرا أما إيشتين جوار باسا جروكون مال كنا جرا أك تيكو أك سيس فاير करते أك जरी तुम सीज फायर सामी चकना येरो डाफ أك डाबन कोड मले वनी कने तिफुफी सन निंदा बतु यो तर कांफिन أك बिजत्ती أक उम्मतत्ती केसाफी अलत्ती उम्मन्नी के नसगले तक काफान तक कथाने रत्ती तर कांफी फुलने मले सामी चकुन निंदा बतु जवारम में वनी निका बासा जरू का गुरा जरूकुन येरो डाफ وان كان قلت لياسكم يشلل جنك قاينه اللو جچون اتفوفيسا وان كان فرمات تو نندو مالي منغست موتمان متى يسا وان كي سارك بوجيچو منغست راسو اگرن يزربه يسرگا اكبي بلسو نت هاگنم نسراچ جرو هو جينكون يروف دابته ميدا بقت کو غاغاتا ميدا كان مالي هاگا دگتمو لما شورت ترم شورت ميموري نجري مينوچ هاگا وان كان مالي تربال لما تربال سدي بودو وني كدين فتنامي أكيد بودا جرو جيجرت دبيتي كمالي أكو كله سيسفايري را أمريكا تيجي إيران كنا يجوا كنتا أكو اللي كنا مو يتفوفي سان أبتوف جاوروني نيجا جباسا نيجا غورا جروبر كوكاك يو وان كنا بودا أبسي سامدي وان كنا كله أن أرجع إيشتي كنا كله فيدي إسينينجي جرا تتاماتش مو إسينتو فلات تقول تاسينينجي ده سيلتي بجور بق الله كذي ولا من لكم ليه بنتنا يو هو سكرسيسي yoo atafaan bantee teettee laaltee hoo sun dandaateeti sun sii ilaallatti jechuudha. Kana jechuun barbaada galatooma waa'ee hannaa kanarratti jechuun walitti callisuun hin jiru deddeebinee waliin gatti hojjennaa indis gama carraa arganne hundaan hanni kun hanna hamaadha hanna fokkataadha hanna gartee jenereeshinii biyyattii san keessatti takka agarreen beeyne Oromoon lakkaa baalagizeen jiratan habibi ilmaan hiyyeessaati miti baalagizee jechuun عند ما تو حياة مبال يمافيا gangster group نو الله كان جرتنا جرتنا مو وسيسا يسيسا جتيج وري عند minister باز كم نمارك كلام بقى جريتون كمان جست بلاي ناتشو كاسا بقى كمارا كمان دنيا تبتلو الناس ناتشو دنيا تي بوليس إنجرا ما نمرتي نمتا شو كنت فاسي كان من متى متى بقى كمارا جران أكسيا كم وصل تجو من متى متى كباري لتوني من جست ناتشو جرتنا موتو مان جرتنا الناس ناتشو موتومان أنغو كابوتو باكي سا إلومناتي دي باتو كوف ديدا مورجنا منكان شمال سبديسا متاسا كم غوتا من تارو ولا كم غوتا دينتوس بتت بوليسي فيدرالا ولا تجارا لمن بوليسي فيدرالا من داني ساكو بديدا مكو سودو مكو بافتام جين مكيناني نوفو إلمان سا مني برنوتا إلمان سالي تبرتن إلمان دا بلاش فال جاتي ولا كو بديدا من داسا كال إلمي ساتو كيش mana barnoota dhuunfaatti deemee baratu jechuudha. Akkam gootamuun taara galla. Isa zarafaa jira. Eenyu ita. Jara tamaa qareeja mangistii qulqullaateetta yellamu. Yeroodhaaf waan kana dhaabsisuu dandeenya malee itti fufisiisa waan danda'amneef itti fufisiisa waan kana dhaabsisuudhaaf hirmaannaan lammiilee biyyattiidhaa uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa bakka hundaayyuu barbaachisaadha. Bakka argitanitti waan kana ammoo saaxi'aa ka godina ka baadiyaa ka naannoo xiqqaa jettanii tuffatina. Hunda isa dosi erga gabbasa habau dosi jira kana sinin jira galatoma